Libaanos itti muddamni dhalate gareen Iraaniin hoogganamu Hezbollaan waliigaltee nagaa Israa'elii fi Libaanos cabsuun Israa'elitti dhukaasuu isaatiin Israa'el waraansatti deebitee jirti. Mootummaan Libaanos ammoo gartuun Hezbollaa jedhamu kun dantaa ormaa yookaan Iraaniif jecha biyya keenya waadaa jira, lammiilee keenya abidda nyaachisaa jira jechuun himateera. Hezbollaanis mootummaa Libaanositti quba qabee jira. Gama tokkoon Israa'el tarkaanfii ishee itti deebi'uun Beerutitti yaaddoo yoo ta'u, gama biraan ammoo Hezbollaan kan Iraaniif lolaa jiru biyya mataasaa Libaanos diiguun mootummaa Libaanosiin wal morkii fi wal gaarreeffannaatti seenee jira. Beerutis kanarraa ka'uun yaaddoo cimaa keessa jirti. Pireezidantiin Libaanos Joosef Aawun waraana Israa'el waliin taasifamaa jiru xumuruuf tattaaffii taasisaa yeroo jirrutti Hezbollaan gufuu ta'aa jira jechuun qeeqaniiru. Pireezidentichi ibsa kennaniin jalqabaa marii kana irraa kaasee Ameerikaan dhukaasa dhaabuun tarkaanfii jalqabaa barbaachisaa fudhachuu ishee ibsaniiru. Haa ta'u malee kibbi Libaanos ammallee waraana namootni biroo lafa keenya irratti raawwataniif gatii kaffalaa jira jedhee jira. Guyyoottan darban Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti walitti bu'iinsi itti fufee jiraatus waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos gidduu jiru torban sadiif dheerateera. Hezbollaan marii naannicha keessatti nagaa buusuuf kaayyeffate keessatti hin hammatamne. Joosef Aawun bulchaan Libaanos waraanni kun Libaanosiif jecha kan gaggeeffamu yoo ta'e akka deeggaruu kan dubbatan yoo ta'u, itti dabaluudhaan garuu kaayyoo waraana kanaa kan Libaanos utuu hin taane dantaa namoota biroo galmaan ga'uuf waan ta'eef guutummaatti hin barbaannu jechuudhaan tarkaanfii Hezbollaa kana qeeqanii jiru. Waraanni Hezbollaa Iraaniin kan deeggaramuu fi Iraan Israa'eliin loluudhaaf biyyoota ollaa ishee keessatti kan hundeessitedha. Qeeqa Hezbollaan doorsisa Israa'el deebisuuf mirga qaba jedhu irrattis pireezidentichi wanti nuti gochaa jirru gantummaa miti, inumaa gantummaa kan raawwataa jiru warra dantaa alagaa galmaan ga'uuf jecha biyya isaanii gara waraanaatti harkisaa jiranidha jechuun tarkaanfii Hezbollaa qeeqanis jiru. Gareen Hezbollaa karaa barreessaa isaa olaanaa Hezbollaa mariin kallattii Libaanosii fi Israa'el gidduutti taasifamu yakka guddaa kan Libaanos keessatti tasgabbii dhabsiisudha jechuun ibsee ture. Maricha kan barbaachifnes yaada dhiyeesse. Akka ibsa marsariitii garee kanaa irratti almaanaar irratti maxxanfametti Naa'im Qaasiim mootummaan Libaanos marii Israa'el waliin taasisaa jiru qeequun adeemsi isaan keessa jiran Libaanos kan miidhudha jechuun ibseera. Barreessaan kun akkasumaan wayita mirgi Libaanos balaadhaaf saaxilamuu gareen kun yoomiyyuu hidhannoo eeggachuus ta'ee lola akka hin dhaabne cimsanii dubbataniiru. Libaanos dhiyeenya kanaa waggoota 30 oliif yeroo jalqabaaf Israa'el waliin kallattiin mari'attee jirti. Barreessaan olaanaa Hezbollaa kun mootummaa Libaanos Israa'el waliin marii kallattii akka dhaabuu fi marii waliigalaa Iraanii fi Ameerikaa dabalatee taasisu keessatti hirmaachuun alaa furmaata akka hin fidne ibsanii jiru. Naa'im Qaasiim keessumaa karoora hidhannoo eeggachuu Hezbollaa akka malee qeequun meeshaan waraanaa diddaa weeraraa fidhannee fi jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e hin hiikkannu jedhee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Beerut yookaan Libaanos keessatti muddamni gareewwan kana lamaan gidduutti akka malee hammaatee jira. Mootummaan Libaanos waraanni isaa humnaan yoo ilaalame hamma waraana Hezbollaa hin ga'u. Waraanni Hezbollaa ammoo lammiilee Libaanosiin Iraaniin kan hundeeffame yoo ta'u, hooggansaaf meeshaalee barbaachisanii fi maallaqa isaa Iraantu ramadaafii ture. Waraana Libaanos kan deeggaru ammoo Ameerikaa yoo taates bajataa amma isa barbaachisu isaaf ergaa hin turre. Yeroo ammaa kana Libaanos keessatti walitti bu'iinsi dho'uu danda'a jedhamee sodaa guddaatu uumamaa jira. Waraanni Israa'el dilbataa opereeshinii kibba Libaanos keessatti taasiseen miseensota Hezbollaa 3 ajjeesuu himeera. Humni ittisaa Israa'el IDF loltoonni Hezbollaa 3 gama kibbaatiin fuulduraan loltoota Israa'eliin kan gaadan ta'uu ibsee jira. Israa'el zoonii walabaa Buffer zoon gara kiiloomeetira 10 Libaanos keessa seentee jirti. Kun balaa Hezbollaa irraa dhufu hir'isuufis jettee jirti. Kana jechuun lafti Libaanos parsantii 5 weeraraa waraana Israa'el jala jira jechuudha. Daangeffama kanatti aansee humni qilleensaa Israa'el haleellaa raawwachuun shororkeessitoota balleesse jedheera IDF. Buufataaleen Hezbollaa Bint Jebel jedhamu keessaa akkasumas haleelamuun ibsamee jira.
Israa'el fi Libaanos dhukaasa dhaabuuf walii galanii kan turan yoo ta'u, yeroo dhukaasa dhaabuu keessa jiran keessatti Hezbollaan gama walii galtee kana akka hin taanes ibsame. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun Hezbollaan walii galtee dhukaasa dhaabuu borcaa waan jiruuf Hezbollaa haleeluu itti fufna jechuudhaan waraana isaa ajaje. Dilbata ministeerri fayyaa Libaanos Israa'el haleellaa raawwateen daa'imman lama dabalatee namoota 14 ajjeesuus beeksisee jira. Aangaa'onni Libaanos akka jedhanitti Israa'el osoo dhukaasa dhaabuu irratti walii galamee jiru haleellaa raawwachuun namoota hedduu ajjeefteetti jedhaniiru. Ministeerri fayyaa Libaanos haleellaa Israa'el dilbata kaleessaa raawwatteen daa'imman lamaa fi dubartoota lama dabalatee namoota 14 ajjeesuu fi akkasumas namoota 37 madeessuu ibsaniiru. Sanaan dura humni waraanaa Israa'el IDF gandoota kibba Libaanos hedduu keessaa jiraattonni akka ba'an akeekkachiisee ture. Jiraattonni hatattamaan akka ba'anii fi yoo hin ba'an ta'e jireenya isaanii irra balaan akka ga'u ibseera IDF. Waraanni Israa'el kutaalee kibba Libaanos keessatti iddoowwan da'annoo Hezbollaa adda baasuun haleellaa cimaa akka raawwate himeera. Hezbollaan iddoowwan kunneen irraa haleellaa diroonii raawwachuun loltuu isaa ganna 19 ajjeesuu fi 6 madeessuu ibseera waraanni Israa'el. Kanaan alattis Hezbollaan dirooniiwwan 3 gara Israa'elitti dhukaasuu kan ibse IDF garuu dirooniiwwan kunneen osoo daangaa Israa'elitti hin ce'in qilleensa irratti qolatamuu himee jira. Biyyoonni lameen Israa'el fi Libaanos waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebila 16 irra gahamee fi ergasii torban 3f dheereffame sarbuun wal haleelaa jiru. Dooktarrii fi ministeerri fayyaa duraanii Libaanos Dooktar Firaas Abiyaad haleellaan raawwatamaa jiru sirna biyyattii irratti dhiibbaa hedduu uuma jechuudhaan ibsan. Hospitaalonni Libaanos guyyaa guyyaan namoota du'an hedduu keessummeessaa jiru. Kun ammoo namoota buqqa'anis dabalateeti jedhaniiru. Dhiibbaawwan kanneen keessatti dooktaroonni fi narsoonni bifa nama ajaa'ibuun carraaqqii gochaa jiru kan jiran Dooktar Firaas Abiyaad dooktaroonni mataan isaaniiyyuu buqqaatota ta'aniiru jechuun BBC'tti himaniiru. Libaanos meeshaalee wallaansa fayyaa hundumaa alaa galchiti kan jedhan haakimiin kun meeshaalee amma qabdu hanga ji'a lamaa qofaa ishee ga'uu dandaas jedhaniiru. Dilbata ministeerri fayyaa Libaanos Israa'el haleellaa raawwatteen daa'imman lama dabalatee namoota 14 ajjeesuu ibseera. Waraanni Israa'el garee Hezbollaa fi buufataalee isaa irratti xiyyeeffachuun akkasumas dursee jiraattota gandoota garaagaraa kibba Libaanos keessaa akka gadhiisan akeekkachiisuun isaa ni yaadatama. Kun kanaan yeroo jirutti ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii gara Raashiyaa imaluun dura Oomaan daawwatanii turan. Oomaanitti ministeera dhimma alaa fi aangaa'ota biyyattii waliin mari'ataniiru. Oomaanii fi Iraan michuu ulaa Hormuz gama lamaan daangessan ta'uun ni beekama. Ministeerri dhimma alaa Oomaan Baadir Abdul Said gita isaanii kan Iraan Abbaas Aragaachii waliin dhimma ulaa Hormuz irratti mari'achuu ibsaniiru. Ergaa karaa X dabarsaniin itti gaafatamummaa fi mirgaa Hormuz irratti qaban dubbachuus ibsaniiru. Dippiloomatii olaanaan Iraan simannaa addaa Oomaan taasifteef galateeffataniiru. Abbaas Aragaachii miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee daandii dooniiwwan imalarra jiranii eeraniiru. Haasaan qondaalota Oomaan waliin taasisan akkaataa nageenyaa imala galaanaa mirkaneessuun danda'amu kan hammate ta'us ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii. Kun kanaan yeroo jirutti ministeerri haajaa alaa Iraan Mooskoo fi Teheraan gidduu isaaniitti hariiroo tarsimawaa jabaachaa jiru itti fufuu qabu jechuun miidiyaa biyyaalessaa Raashiyaa gabaaseera. Aangaa'onni Iraan Mooskootti Puutiin waliin wal arguu isaanii kan gabaasan yoo ta'u, qondaalonni Iraan kun ministeera haajaa alaa itti aanaa Qaaziim Gariibabaadii fi Mooskootti ambaasaaddara Iraan kan ta'an Qaaziim Jaalaaliidha. Dubbii himaan Kireemliin Demetrii Peeskoof Raashiyaan qaamolee lamaaniinuu fudhatama kan argachuu danda'u tajaajila jaarsummaa kennuu akka dandeessu dubbateera. Nageenya mirkaneessuuf wanta kamuu gochuuf qophiidhas jedhee jira. Nageenya wabii qabu kan waaraa ta'eef waraanatti hin deebine jechuudhaanis ibsee jira. Jaarsummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taa'uuf fedhii akka qabu jechuudha. Kun kanaan yeroo jirutti yoom akka gara biyyaatti deebinu wanti beeknu hin jiru jechuudhaan dooniiwwan ulaa Hormuz keessatti qabaman furmaata dhabuu isaanii ibsaa jiru. Akka daayireektarri olaanaa waldaa abbootii qabeenyaa dooniiwwan boba'aa jedhanitti sababa cufamuu
cufamuu ulaa Hormuuziitiin namoonni dooniiwwan irra hojjetan kumaatamaan lakkaa'amanii fi dooniiwwan 105 ol ta'an ugguramanii jiru. Namoonni kunneen dhiphina hamaa fi yaaddoo lubbuun isaanii balaaf saaxilamuu keessa jiru jedhan daayireektarri olaanaan waldaa abbootii qabeenyaa dooniiwwan boba'aa Intertankoo Tim Wilkins. Iraan ulaa bishaanii boba'aa fi gaaziin uumamaa addunyaa keessa darbuu keessaa kan dhibbeentaa 20 ittiin geejjibsiifamuu sababa dhukaasa dhaabuun cabeera jechuun Ameerikaa fi Israa'el himattuun ulaan kun akka hin banamne beeksiftee jirti. Tim Wilkins sagantaa BBC Today irratti dhiibbaa cufamuun ulaa kana namoota galaanarra hojjetan kan qarqara galaanaa Iraan irratti ukkaanfamanii jiranii fi furmaanni tokko akka kennamu gaafataa jiru. Wilkins akka jedhutti hojjettoonni dooniiwwanii nyaataa fi bishaan gahaa malee akkasumas yoom deebi'uu akka danda'anillee quba hin qaban jedhe jira. Torban darbee Iraan dooniiwwan fe'umsaa lamaa kanneen qorannoof qarqara galaana kanaa keessa darbuuf turan to'annaa jala oolchuu ishee ibsiteetti. Dooniin biroos ulaa kana keessa darbuuf yaalan haleellaan irratti raawwatameera. Gama kaaniin Ameerikaan dooniiwwan gara buufata doonii Iraan deeman uggurtee turte. Dooniiwwan hedduus to'attee jirti. Kun kanaan yeroo jirutti qondaalonni Iraan gamoo waraanaan caccaban qulqulleessuuf maal akka barbaachisu ibsaniiru. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Iraan gamoolee mana jireenyaa waraanaan barbadaa'an qulqulleessuuf konkolaattota fe'umsaa 200,000 barbaachisa jedhee jira. Haleellaa qilleensaa Israa'elii fi Ameerikaatiin gamoowwan mana jireenyaa 10,000 lakkaa'aman barbadaa'an jiru. Caccabaan manneenii toonii miliyoona 10 ta'u lafarra tuulameeras jedheera. Caccabaa kana kaasuudhaaf gara konkolaattota fe'umsaa yookaan siinoo 200,000tu nu barbaachisa jedhaniiru miseensi mana maree eegumsa naannoo Abu Alii Golzaarii. Golzaariin itti dabaluun Iraan keessatti rakkoon bulchiinsaa faalama naannoo hamaan akka bishaan biyyee fi qilleensaa mudachaa jira jedhaniiru. Isaan kunis sababa waraana kanaan akka malee hammaataniiru jechuun ibsee jira. Ameerikaan humna galaanaa ishee fayyadamuun ulaa Hormuuz Iraanitti cufuun ishee dinagdee miidhuun harka kennachuun biyyoonni biraa ishee waliin daldaalanis akka irraa bitaniin gurgurre gochuun sirna daldalaa jalaa jeequu kan kaayeffatedha. Malli Ameerikaan fayyadamte kun haaraa osoo hin taane mala waraanaa durii irraa jalqabee hojiirra oolaa ture yoo ta'u qaama biraa harka kennachiisuuf dinagdeen laamsheessuuf kan hojiirra oolaa turedha. Humna waraanaa fayyadamuun ulaa galaanaa cufuun dhiibbaa uumuuf akka gargaaru seenaa waraanaa gurguddoo kanaan dura geggeeffaman irraa hubachuun ni danda'ama. Garuu immoo dhiibbaa inni qabu akkasuma walxaxaadha. Keessumaa waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti humna galaanaa fayyadamuun ulaa galaanaa cufuun dandeettii waraanaa biyya tokko akka miidhuu qabatamaan mul'atee jira. Yeroo kun ta'aa jirutti ulaa Hormuuz irratti bidiruuwwan xixiqqoo meeshaalee waraanaa ofirraa qabanii fi saffisaan imalan baay'inaan Iraan bobbaaftee jirti. Iraan bidiruuwwan yookaan dooniiwwan xixinnoo kunneen yeroo rakkoon akkaan mudatu ramaddi. Daandii murteessaa boba'aan addunyaa irra daddarbu kan ta'e ulaa Hormuuz irratti amma baay'inaan bobbaafamanii jiru. Bidiruuwwan haleellaa raawwatan kunneen yaaddoo karaa kana jiru daran ammeessaniiru. Iraan dooniiwwan konteenera fe'an lama naannawaa Hormuuzitti kan to'attee hoomaa bidiruu kanneen bobbaasuudhaani. Tarkaanfiin Iraan kun isa Ameerikaan humna galaanarraan olaantummaa argachuu himataa turtee tuffachiiseera. Ulaa guutuu addunyaaf murteessaa ta'e kana deebisanii banuun hangam rakkisaa akka ta'e akeekeera. Ameerikaan dooniiwwan xixinnoo saffisaan imalan kunneen tuffataa turte. Kanaaf dooniiwwan gurguddoo Iraan qofa irratti xiyyeeffataa turte. Haa ta'u malee wiixata darbee pireezidaanti Tiraamp dooniiwwan xixiqqoo kunneen bakki waan hin kennamneef malee yaaddoo akka ta'an waan akeeku dubbatee ture. Tiraamp dooniiwwan kunneen yoo iddoo Ameerikaan handaara Hormuuzitti imala galaanarraa uggurtee jirtutti dhiyaatan tooftaa Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti fayyadamnee irra deebi'uudhaan barbadeessinaan jechuun dubbatee jira. Kanaan dura Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti humna qilleensaa Ameerikaa bidiruuwwan xixiqqoo qoricha sammuu namaa adochan fe'an jedhee shakke irratti haleellaa raawwachuun yoo xinnaatee namoota 110 ajjeeseera. Bidiruuwwan xixinnoon Iraan baay'inaan bobbaas kunneen dooniiwwan gurguddoo kanneen meeshaalee waraanaa hin hidhanne hin haleelani.
hidhannoo guddaas hin qabanii. Meeshaa waraanaa gurguddoo haleellaa rokkeetii fi yeroo gariin ammoo tarkaanfii farra haleellaa misaa'ilaa irratti fudhatamuun kan ga'ee isaa baatu eegdota warraaqsaa Iraanidha. Iraan misaa'ilota dooniiwwan dhootuuwwan adda addaa fi sirna elektirikii Hormuzii fi naannawaa sanaa qubachiistee yookaan diriirsitee jirti. Kun qaamni kamiyyuu imala karaa kana darbuuf akka yaaddoon guutamu taasiseera. Bidiruuwwan kunneen dooniiwwan handaara galaanaa bidiruuwwan kaan keessaa yookaan buufataalee doonii keessaa riphanii turan jedhu xiinxaltoonni dhimma humna galaanarraa. Jarmiyaa dhimma nageenya galaanarraa kan hordofu Diriyaad Global jedhamu kan hoogganu Koorii Riinsliim erga waraanni Ameerikaa fi Israa'eel Iraan gurraandhala 28 eegalee bidiruuwwan 100 caalan barbadaa'uu ibsee jira. Iraan torban kanaan dura dooniiwwan karaa ulaa Hormuz darban ittisuuf misaayilotaa fi dirooniiwwan haleellaa raawwachaa turteetti. Haleellaawwan akkanaa erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu eebila 8 irra gahamee dhaabbataniiru. Iraan dooniiwwan koontiinera fe'an 2 to'achuun tarkaanfii Ameerikaa hordofsiise. Ergasii Ameerikaan daldala galaanarraa Iraan irratti dhiibbaa uumaa jirti. Dooniiwwan boba'aa Iraan fe'anis ka'anis ugguruu cimsitee itti fuftee jirti. Bidiruuwwan saffisa guddaa qaban kunneen yeroo ammaa tarsiimoo humna galaanaa Iraan keessatti akka utubaatti tajaajilu jechuun qondaalli olaanaa Iraan tokko Rooyitersitti ibsee jira. Salphaatti dhukaasa banuun tarkaanfii fudhachuu danda'u jechuun qondaalli kun dubbatee jira. Baha giddu galeessaa keessatti fuulduratti maaltu ta'uuf akka jiru ifatti hin beekamu. Waaqayyo nagaa fi tasgabbii guddaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii ho'itaaf gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaa.